Sagalee Waaqayyoo keessaa har'a seenaa tokkoon isinitti himuu barbaada. Seenaa dubartii tokko dubartiin beekamne hojiin ishee baay'ee beekame maqaan ishee garuu wangeela keessaa iddoo tokko duwwaatti dhaame. Seenaa harmee Museedhaan isinitti dubbachuu barbaadadha. Yaakoobeed jedhamti maqaan ishee. Dhannee yoo dubbifannee macaafa seera lakkoobsaa 26:59 irraa jalqabna akkas jedhaan. Seera lakkoobsaa 26:59. Maqaan haadha manaa Aaraam Yookaabeed ture. Isheen intala Leewwii ishee biyya Gibxitti dhalatte turte. Isheen immoo Aaroon, Museef, Miriyaamiif obboleettii isaanii Amaarimiif deesse. Isheen immoo Aaroonii fi Musee, Miriyaam obboleettii isaanii Amaariyaam abbaa manaa ishee ta'eef deesse. Maqaan Yookaabeed kuni iddoo kana duwwaatti argaman. Seenaa ishee garuu seera ba'uu keessa jiran. There is nowhere else maqaan ishee iddootti dhaame. Si'a baay'ee Waaqayyoo maqaa keenya caalaa seenaan keenya akka hojjetu barbaada. Ameen. Hojiin keenya maqaan keenya yoo beekamuu baateyyuu ammumaan ergaadhaan jalqaba. Tarii isin keessaati seenaan keessan kan beekame hojii gaarii kan hojjettan waan garaa garaa kan hojjettan maqaan keessan garuu hin dhaamu yoo ta'e wantichi waa'ee maqaa miti. Ameen. Waa'ee hojiiti. Haleluuyaa. Waa'ee hojii hojjetamuuti maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Hojii isheen hojjetten dubbachuu barbaada. Gabaabsee waa'ee Yaakoobeed kanan dubbachuu barbaadan. Akkas jedha. Dhaloota Musee seera ba'uu lakkoobsa 2:1 jalqabeen dubbisa. Bara sanaa namichi sanyii Leewwii tokko dhaqee sanyii isaa keessaa intala tokko fuudhe. Dubartittiinis ulfooftee ilma deesse. Mucichi bareedaa ta'uusaa yommuu argite ji'a 3 isa hin dhoksite. Yeroo dhoksuu dadhabdutti immoo waan akka birruu xinnoo dhallaadduu irraa hojjetame tokko fuutee leeleedhaaf hapheedhaan maragdee mucicha isa keessa ciibsitee qarqara laga Abbayyaa jajjabaa keessa keesse. Obboleettiin isaa immoo wanta mucichi ta'u ilaaluudhaaf irraa fagaattee hin dhaabbate turte. Yommus intalli mootichaa immoo laga Abbayyaatti dhiqachuudhaaf dhuftee durboonni ishee ergaman immoo qarqara lagichaa in adeemu turan. Isheen jajjabaa keessaa wanta akka birruu sana argitee xomborowwan ishee akka itti fiduuf in ergite. Wanta fichisiifte sana yommuu bantu mucicha argite. Mucichi hin bo'a waan tureef garaan isheen jibbe. Kunoo ijoollee biroota keessaa tokko jettee kana booddee obboleettiin isaa dhuftee intala mootichaatiin hoosiftee akkasiif guddiftuuf dhaqee dubartoota Ibroota keessaa tokko siif waamu jette. Intalli mootichaa immoo deebiftee dhaqi jetteen akkasitti intalattiin dhattee haadha mucichaa waamtee hin fidde. Intalli mootichaa mucaa kana fuudhii hoosisi anaaf guddisi ani immoo gatii dadhabbii kee siifan baasa jette. Dubartittiinis mucicha fuutee hoosiftee hin guddifte. Mucichi erga guddatee isheen gara intala mootichaatti hin fidde. Inni isheedhaaf ilman ta'e jedha dubbiin kun. Seenaa kana isinitti dubbachuun barbaada. Isa dura garuu seenaa waan kana keessa jiru iddoo kana hundumtuu beekna. Fara'oonii bara sanaa ilmaan dhiirotaa kan Ibrootaa ajjeesaa ture. Ilmaan maalirraan kan ka'e bara hundumti keenya seenaa keenya beeknaa garuu akka nu gargaaruu fi dugda duubatti deebi'ee dubbachuun barbaada. Yoosef biyya Gibxii dhaqee Gibxi keessatti baay'atanii achi keessatti wal horanii warri kaleessa darbanii Yoosef faan obbolaan isaa hundumtuu hin darbanii amma achi keessatti jabaachaa sababii turaniif sababii jedhuu fi seera ba'uu tokko keessa yoo dhaxxanii guutummaa isaa dubbattanii Israa'eloonni achi keessatti hin guddatan warri birootaa hin baay'atan isarraan kan ka'e mootiin haaraan tokko hin dhufe inni Yoosefin hin beekneedha.
Inni Yoosef hin beekne kun gaafa ka'u ilaalee baay'ina isaanii, jabina isaanii, guddina isaanii, surraa isaanii gaafa argu isaan kuni yoo lolli nurratti ka'ee gara keenya goruu dhiisanii gara diinota keenyaa goranii nuun hin mormu waan ta'eefi dafnee dadhabsiisuu qabnaa jedhe. Kanaafi abshaalummaadhaan irratti hojjennaa jedhan. Abshaalummaan kun jalqabaa, inni jalqabaa maal ture? Humna isaanii fixachiisuu tureen. Dhaqanii dugda duuba keessa yoo dhaxxanii seera ba'uu tokko yoo hunduma isaa dubbiftanii akka isaanitti akkaataa isaanitti hojii hojjechiisanii hojii gurguddaa tureen. Suphee isaan kuchisuudhaa fi xuuphii isaan tolchisiisuudhaan akka garbaatti itti gargaaraman, humna isaanii fixan, hirreebu turan, humni isaanii dhumaadhaan isuma irratti iyyuu immoo hin dadhabaman. Waaqayyo still wajjin tureen. So maal godhee? The king made a decree. Decree tokkotu ba'een. Inni immoo maan ijoollee yoo deessee Ibroonni yoo ijoollee godhatanii inni dhiiraa du'uu qaba, billaadhaan ajjeefamuu qaba, ajjeesuu qabdu akkuma ni dhalateen jedhan. Yoo durba ta'e garuu jiraachisee jedhan. Kanaafi inni du'a labsuu barbaade sanyii fuula duratti wanta Waaqayyo hojjechuu barbaadu sababii argee fi saba Israa'el irratti murtoo akkasiitu ta'een. Kanarraan kan ka'e bara akkasii keessattitu maal gooteen? Yaakaabeed kuni hin ulfoofteen. Baruma sana keessa fuudheen. Hin danda'ama, ameen. Bara rakkinaa keessa fuudhuunis wal horuunis, ameen. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Maal gootee? Ilma gaafa deessu murtoon du'aa irra jira. Murtoon du'aa ilmi kuni du'uun jiraachuun irra hin turreen. Garuu isa dura waa'ee kanaa duratti isinitti hin dubbatanii wanti garaa kona nyaate maa inni beektu? Dubartiin kuni bara sana maternity leave hin qabdu turte. Akkuma warra kaan hidhattee supheedhaan xuuphii kana hojjetti. Hojii humnaa hojjetti. Dadhabaa oolti. Jireenyi ishee ba'aa guddaa qabaan, yaaddoo qabdiin, gidiraa keessa jiraattiin, garuu achuma keessattitu isarratti mucaa hin deesse, ulfooftee mucaa hin deesse. Eenyu warra kam keessa jirti isheen? Warra da'umsa keessatti isaanoo jajjaboodha, dafanii da'u yeroo nuyi bira geenyu. Warra akkasii turte jechuudhaan. Dubartii jabduu, ameen. Waaqayyoo galateeffamuun. Dubartii jabduu, dubartiin jabduudha, ameen. Dubartiin cimina qabdi. Dubartiin strength addaa tokkotu keessa jiran. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Maal gootee? Hin deesse gaafa deessu du'ii murtaa'eera. Wanta sadii isheen gooteen dubbachuu barbaada. Yeroo gidiraa kana keessatti, yeroo haalli hundumtuu bita galu keessatti, yeroo wanti hundumtuu dukkana ta'u keessattitu, barri hamaa keessattitu ijoollee horteen. Does it sound familiar? In fakkaata wanta naannoo keenya jiru. Yaa namni nurra dhaabatee nu rukutu hin jiru. Garuu hafuura hamaatu bara kana hojjetaa jira. Tuu caalchisee mini bara dukkanaa keessa jira. Bara namni sodaa Waaqayyoo itti dhiise keessa jira. Bara namni waan hundumtuu artificially sitti fakkaata. AI'n ala kana guuteeraan waan hundumtuu nama si fakkaatu uumuu danda'uun. Everybody artificially sitti fakkaata. Waan dhugaa nama dhugaaf waan dhugaayyuu wallaalu jalqabdeettaan. Garuu bara akkasii keessatu maal ta'e? Dubartiin kun gaafa deessu maal goote jedhaa? Isa kana isinitti dubbachuu barbaada. Dubartittiin ulfooftee ilma deesse. Mucichi bareedaa ta'uusaa yommuu argitu, mucicha bareedaa ta'uusaa yommuu argitu. Maal keessatti argite? Musee keessatti. Haleluuyaa. Miidhagina keessatti argite. Jireenya keessatti argite. Ulfina keessatti argite. Ayyaana keessatti argite. Dhaloota keessatti argiteen. Moo'icha keessatti argiteen. Waaqayyoo karaa dubartii kanaa Musee jireenya ishee keessa darbee Museen bor waan inni ta'u. It's like, you know how you know sometimes you don't know something, but you know. Beettu wanta jedhaa waa beettu garuu hin beettan. Takka isin irra ga'e beeka. Warri faranjiidha maal jedhu? I know it in my knower jedhu. Wanticha garuu sensii making godhu. Like waa beetta. Wanti tokko akka jiru beetta. Afurri kee waan tokko sii gala garuu wanticha shallagdee gargar baasuu hin dandeessu. Waan akkasii wayi natti fakkaataan. Mucichi bareeda eenyuuf haadhaa fi eenyutu fokkisaadha mucaan. Maaliif kana barreesse?
Mucaa fokkisaa namni haati mucaa ishee ilaaltee fokkisaadha kun jettee beekti? I don't know ani gaa'e yoo jette sirrii miti. Kana garuu haatiin jettu. Especially haati. Isheen ilaaltee garuu maal jette? Mucaan kun bareedaadha jette. He was beautiful to the eyes jette. Kanarraan kan ka'e gaafa ilaaltu beauty isa alaan isa mucaa jaallatanii argan miti. Jireenya argite keessatti. Waamicha argite keessatti dubartiin kun. Kanaaf jalqaba maal goote? Isa argiteen. Waaqayyo haadhotiin akka nu ijoollee keenya arginu barbaada. Ameen. Miidhagina isa uffata wayyaa mitiin. Sometimes kan nu itti baay'een keenya itti rakkannu obbolaa koo namni guddaanis nu dabalate waa'ee isa alaan argamu, waa'ee isa alaan itti uwwifamu, waa'ee isa alaan biraandii uffatanii, waa'ee isa alaan waan hundumtuu ta'uuf no. Keessa jireenya isaanii arguu qabna. Ameen. Waamicha isaanii arginee gara sanatti kunuunsuu qabnaan Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Dhalootumatti argiteen harkuma irratti kaasuu keessatti argiteen. She saw beyond just motherly love. Isa booddee maal goote? Mucichi bareedaa ta'uusaa yeroo argite isa dhoksitedha isa booddee. Hin dhoksitedha. Maal jalaa dhoksiteen? Fari'ooniif billaasaa jalaa dhoksite. Maal jalaa dhoksite? Influensii Egypt jalaa dhoksite. Gidiraa Egypt keessa jiru jalaa dhoksite. Rakkina jalaa dhoksite. Waaqayyo waan nutti kenname yeroodhaaf wanti nuyi dhoksinu jira. Ameen. Yeroodhaaf wanti nuyi qabannee teenyu jira. Yeroodhaaf wanti nuyi gola keessa kaawwannee jiru jiraan. Hin dhoksite jedhaan. Obbolaa koo har'a gara caalaa haadhotiitti hin dubbadhaa. Garuu hunduma keenyaaf there is a rhema word in every time God speaks. Jechi jira Waaqayyo biraa hundumaaf. Kanaaf hin dhoksite jedha. She was protective. Protectii gooteen. Yeroodhaafi sometimes dhoksu. Yeroodhaaf ofitti kunuunsu. Yeroodhaaf gadi baasuu dhiisu. Yeroodhaaf waan ala kana jiru jalaa dhoksuun jira. Dubartiin kun ilma ishee hin dhoksite. Yeroo malee yoo gadi alatti arganii billaan Fari'oonii inni ollaaf dhufee siifis hin dhufaan. Kanaafi hafuura qulqulluudhaan gargaaramtee dhoksuu turra tureen. Maal gootee hin dhoksite. She hid him. She refused to give him to Pharaoh. She refused to give him to the world. She refused to give him to influencers jedhu bara kana. Influencers everywhere. Influencers, Instagram influencers, TikTok influencers, Facebook influencers. Hundumti kun influencii qabuun eenyutu ijoollee keenya influencii godhaa jira? Eenyutu ijoollee keessan influencii godhaa jira? Maqaa Yesuusiin hafuurri ijoollee kana dhoksu nuufa dhufu. Ameen. Influence. Ala kanaati billaa Fara'oon caala inni ala kana jiru. Billaa Fara'oon caala inni ala kana gaadu lubbuu barootaa dhaloota. Billaa Fara'oon caala garuu kan isin dinqisiisu warra kaan mana warra kaanii hin beennu. Kan dubartii kanaa beenna kan dubartii kanaan nutti dubbatame waan ta'eef waa'ee Museetiif. Garuu yoo isin dhibee Yaakobed jechuuni ulfina Waaqayyoo jechuudha. The glory of God jechuudhaan. Lafa ulfinni Waaqayyoo jiru namni dhokachuu danda'a. Ameen. Lafa ulfinni Waaqayyoo jiru wanti dhokachuun irra jiruun dhokataan. Yeroodhaaf dhokatammoo maleedhaam. Ameen. Yeroodhaaf malee yeroo hundumaa mitiin. Kanaaf itti darbeen dubbachuu barbaada. Gaafa itti aanumoo maal goote? Erga dhoksite. Bara hundumaa namni dhoksee waa dhoksee taa'uu hin danda'a. Alatti gadi itti deemna jedhamni itti deemuun nurra raata. Ifa biyya lafaati nuyi ibsaa gaararraati. Kanaaf yeroon itti gadi ba'amu jiraataan akkuma dhannee gaafa ergamoota gaafa laaltanii jalqaba maal godhan turan? Mana cufatanii dhokkatanii hin kadhatu turan. Ameen. Hin kadhatu turan. Yeroo malee gadi ba'uun si'a baay'ee maal ta'a? Nama miidhaan. Yeroo malee gadi ba'uun si'a baay'ee billaadhaaf nama saaxila. Yeroo malee gadi ba'uun si'a baay'ee jireenya sana humna sana nuffatanii akkati diinaaf saaxilamtu godhaan. Ergamoonni mataan isaa maal godhanii gola keessatti hin kadhatu turan.
hin kadhatu turan, hin eegu turan, eegaa jedhe waan ta'eef gooftaa Yesuus. Eegaa, piroomisii sana eegaa, hin dhufa. Balbala cufatanii gaafa isaan kadhatanii hafuurri qulqulluuni kana booddee hin dhufe. Tuma isaan dhokkatanii jiran, dhokkachaa turan, tuma dhokkatanii hafuurri qulqulluun inni isaan mul'isu dhufe. Ameen. Inni nu mul'isu amma dhufutti gadi hin baanu. Ameen. Inni nu mul'isu amma dhufutti ala kanatti hin ariifannu. Ameen. Inni Waaqayyo nu keessa kaa'e hin dhokkachuu hin danda'u waan ta'eef yeroo isaa eeguun barbaachisaadhaan. Akkas goote gaasheen ijoo isa baay'een barbaadutti hin dhufaa jiraan. Yeroo dhoksuu dadhabdetti immoo jedha sadaffaadha jalqabee. Yeroo dhoksuu dadhabdetti immoo waan akka birruu xinnoo dhallaadduu irraa hojjetame tokko fuutee leeleedhaaf hapheedhaan maragdee mucicha isa keessa keessee cibsitedha. Qarqara laga Abbayyaa jajjaba keessa keessee. Yeroo dhoksuu dadhabdutti immoo maal gootedha? Bidiruu tolchiteef. Ameen. Bidiruu tolchiteef maaliin gootedha? Leeleedhaaf hapheedhaan. Oromiffasaa asumarraan dubbisaa garuu bitumen and pitch jedha Ingiliffisaa. It's like a glue, waterproofing glue. Iddoo adda biraatti iddoon itti mul'atu kuni yeroo Nooyi arkii yookiin bidiruu sana hojjete maaliin hojjeteen? Bitumen and pitch, leeleedhaaf hapheedhaan. Isa kanaanitu walitti qabsiise. Inni kun maal gargaara jedhu? Bitumen and pitch is like asphalt. Isa ala kana akka laga keessaa fuudhamee ittiin waan maragamuudha jechuudhaan. Kanaanitu maragde. Maaliif akka godhameen? Maaliif gargaara bitumen and pitch? Yeroo macaafa seenaa Nooyi dubbisu akka bishaan hin galleef gargaara. Ameen. Akka bishaan hin galleen isa keessaa yoo waa gochuu dandeesse, isa alaatiif immoo akka waa olitti hin galleef maal goote? Akka inni bishaanni alaa, akka bishaanni badiisa, akka inni dhaloota warra kaan fuudhee darbu, inni jireenya namoota baay'ee nyaatu akka isaaniin hin nyaanneef maal goote? Bitumen and pitch, leeleedhaaf hapheedhaan. Dictionary Oromoorra baay'een barbaadee ture jecha kana naa dhufuu dideene. Garuu isumatti hiikamaan Ingiliffisaa kanadha waan ta'eef akka bishaan hin gallee fi bidiruu tolchiteedha. Bishaan akka hin galleef maali? Akka biyyi lafaa otoo hin galleef akka inni ala kana roorrisu. By the way, mana keessatti kan isheen irraa eegaa turte maal ture? Fara'oon sagaleen isaa akka mucaa kan dhagaamne. Gaafa alatti gadi baastu immoo bineensatu ala jira. Gaafa alatti baaftu immoo bishaan sana keessa waan garaagaraatu jira. Obbolaa koo maaliin cufneefii jirraan? Maaliin kavarii goonee jirraan bishaan akka ol hin galleef? Yeroodhaaf dhoksinee maduwwaa gadhiifna mitiin. Ijoollee keenya wanta qabnu yeroo gadhiifnu akka inni biyya lafaa akka inni tol hin galleef still ammayyuu hojiitu jira, still ammayyuu processiitu jiran. Amantiidhaan gad dhiiftu malee Yaaqoobeed kuni amantiidhaan mucaashee Musee kana gad dhiiftu iyyuu malee isaati duukaa kan ergametu jira. Waaqayyo hafuura isaanu duukaa ergu. Ameen. Waaqayyo hafuura isaanu duukaa ergu. Meeriyaam obboleettiinsaa qarqara bishaanichaa mucichi maal ta'a jedhee akka ilaaluudhaaf duukaa deemtee ilaalte turtedha. Ameen. Warra nu duukaa deemanii nu ilaalan nuuf kennu. Ameen. Gorsitoota baay'ina gorsitoota keessa moo'ichatu jiradha. Ameen. Namni gorsa hin qabne isiniin gorsa obbolaa koo. Gorsitoota qabaadhaa. Baay'ina gorsitoota keessa moo'ichatu jira. Maaliif beektaa? Namni gorsa hin qabne maal ta'a? Eenyummaa isaatiif saaxilama. Ameen. Eenyummaa isaatti of laata. Maaliif namni akka ofii isaatti sirrii itti fakkaatu ree? Takkaa namni lafumaa ka'eeti sirrii miti ofiin jedhee beeka. Namni yoo ka'e amma waan tokko dubbii kaase eenyutu sirriidha jenna? Abbaan anumatu sirriidha. Dubbii makootu sirriidha. Garuu hangafi gorsa keenyaa hafuura qulqulluudha. Namoota garuu mentor nu godhan, namoota garuu jireenya keenya gara fuulduraatti stretch nu godhan,
Sumatu sirriidhaadhee nama si duukaa hiriiree oo siin jedhu miti. Nama si gorsu nama sirrii miti siin jedhu jaalladhu dhugaan isiniin jedhaan. Laayifii koo keessatti namoota akkasii namoota lama qaban baay'ee na gargaara laayifii koo keessatti. Baay'ee over. Sometimes supportii nutti hin fakkaatu. Sometimes waan nu gargaaru nutti hin fakkaatu. Garuu namni gaafa si duukaa deemu akka ati hin nyaatamne akka bineensichi si hin nyaannee fi baay'ee si gargaara. Kanaaf kanaan qabadhee yoo gorsitoota naannoo keessanii gorsitoota ogeessota yoo naannoo keessanii hin qabdan ta'e ogeessota ofitti marsaa moo'ichi sanaan argama ameen. Ogeessota ofitti marsaa nama faashinii keenya fakkaatu duukaa deemuun barbaachisu. Dhugaa mana isiniin jedha. Nama wanta nuyi is not about that. Kanarra darba bakka. Shallow livingii keessa darba. Amma bara nuyi itti jiraannu koo baratti waan bishaan qarqara deddeebi'an miti. Bara keessa dhannee linnuudha ameen. Bara maaliifi nutti dhufaara waan ta'eef nus dhiibbaa uumuu qabna ameen. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. So protect gootee duukaa ergiteen. The thing is gaafa duukaa ergite kana keessatti sometimes takka gatiin qabu ijoollee makana guddisuun namni jedhee beeku jira. Gatiin especially Ameerikaa gaafa laalan jireenya namoota Ameerikaa gaafa laalan maaliifi waan baay'ee isaa yoo laaltanii ijoolleen deebitee muraasa garuu experience koo keessatti kan isin dhibu maatii jaallatamoo baay'ee keessaa warra Ameerikaanii warruma faranjii bira annan argaan garuu inni ala kana argamu majoritiin 70% isaa maatii isaatiif deebi'een ta'u ijoollonni maatii isaaniitiif deebi'een ta'an deebi'anii aaran galfachiisan qooda aara isaan galfachiisanii amma immoo ijoollee kootti darbe amma immoo akkas godhi jedhu boqonnaa jireenya nagaa sana ijoollee isaaniitiif haadhotii isaaniitiif maatii isaaniitiif deebi'anii qaban garuu kan Museedha haadha Museedha waan addaa ture maaltu godhama yeroo achiitii mucichi intalli Fara'oon argitu Miriyaam kuni kan isin dinqisiisu Yaaqoobeet kun mee attam dinqiidha namoota isheen guddifte argitaniittu Musee Miriyaam Aaroon she raised up a nation Aaroon luba isa booddee luboota ta'anii amma Kiristoos dhufutti kan dhufan kan turan eenyuudhaan sanyii Leewwii keessa karaa Aaroon irraa kan maddeedha. Miriyaam maal turte? Raajii turteen. Musee maal tureen? Amma ammaatti geggeessaa. Kuni koo'e she's amazing obbolaa koo namni tokko fa'aa lama fa'aa argachuu danda'a garuu maatiimti isheen guddiftee neeshinii isheen ishee keessaa ba'e mana ishee keessaa wanti ba'e wanta dinqii ture maalirraan kan ka'edha ulfina Waaqayyootu jira ka ameen. Lafa ulfinni Waaqayyoo jiru jireenyatu ba'am. Lafa ulfinni Waaqayyoo jiru simboota argama. Lafa ulfinni Waaqayyoo jiru eebbatu jira. Haleluuyaa. Ulfina Waaqayyoo keessaa warra akkasiitu ba'e obbolaa koo. Jireenya akkasiitu ba'e. So maal goote jechuudhaan Miriyaam deemteetu itti sixxee may imagine sometimes confidence-dhaan isaaniin guddifte. Intalli garbaa akka garbaatti kan ilaalamtu mana ishee keessatti isheen sanyii mootii tetteetti maa baate jechuudha. Haleluuyaa. Eenyu dura dhaabbachuu hin dandeessa mataa laafuu ija jabaachuu sirra jiraata jetteetu itti maa turte jechuudhaan. Maaliif Miriyaam maal gooteen intala mootii biratti hidhattee shat jettee argamteetu nama siif guddisuun barbaaddaa dhaqee si waamuu jetteen. Wow. Bara kana nootti naasawaa baluutti akkas miti. Hafuura ija jabinaan nuuf kenname ameen. Kan sodaa miti. Eenyuun kee obbolaa koo please abaluun jedhenaa. Seenaata akkasin jedhenaa. Bashoota akkasin jedhenaa. No akkas maqaan kenninaa fi sumatu dhaqaameen. Sumatu deema. Sumatu hojjeta. Sumatu mul'ata. Maal goote Miriyaami dhaqxeetu kana booddee obboleettiin isaa dhufteedha torbaffaa irratti. Intala mootichaa hoosiftee akkasiif guddiftuuf dhaqee dubartoota biroota keessaa tokko si waamuu jette. Isayyuu haadha isaa si waamuu hin jenneen. Attam ogummaa dinqiidhaa obbolaa koo. Attam ogummaa dinqiidhaa.
Aqeesii waamoo itti na dhaqi naa waamette dhattee haadha ishee fiddee dhufteen. Waaw! Haati ishee haati Museedha. Ilma ishee hoosifachaa guddifachaa seenaatti maa jireenyatti maa hin kaffalamaaf ture. Ameen. Warri kaanii dhoksanii waan godhan iyyuu wallaalan. Haadha Museedhaaf garuu haadhuma ta'uunsaa iyyuu hin kaffalsiiseef. Ameen. Xuuphii keessaati. Gadi jedhanii ol jedhu achi keessaati. Maaltu ta'een? Isheedhaaf riwoordiitu dhufe. Ameen. Waaqayyo gatii keessan isinii baasa. Ameen. Dhaloota isaa gaafa guddifnu waaqayyotu gatii keenya nu baasa. Maaliif kan isaati? We are only given a gift. This is his children. Ministry sin keessa jiruuf yoo gatii baaftan isatu waaqayyotu deebisee riwoordii isiniif kenna. Ijoollee kanaaf akka isheen guddiftuuf riwoordii kenneef. Hin kaffalteef. Achi keessatti gaa haati Museedha maal gooteen? Amma kan natti tolu hundumaa keessaa maanni beektu? Okay. Periodiin itti ijoollee hoosisanii bara sana keessaa, bara Museefaa keessaa, bara durii keessaa akka dubbatanitti hamma waggaa 5tti jedhu ijoolleen kan harma hootu. Kan isin dinqisiisu most of their personality ijoollee keessatti kan ba'u 80 or 90% akka jedhanitti saayinsii keessatti between the ages of 1 and 3. Isin dinqisiisu? Nui it's a very yeroo crucially keessatti dubbatte. Museeni mana mootii keessattoo guddate. He was in the line loltoota mootii kan Egypt keessa ture erga guddate deebiftee fidde waan ta'eef achi keessa ture gaafa Hibroonni sun lamaan wal lolanii kan keessaa dammaqe maayin isa haati isaa keessa keessedha. Ameen. Wanti ti keessa keessu bor keessaa dammaqa. Ameen. Har'a yoo ta'uu baateyyuu bor keessaa biqila, bor keessaa argama. Kanaaf keessatti dhangalaasuu hin dhiisin, mucaadha jettee hin dhiisin. Kanaan qabadhee waan tokko isinitti obbolaa koo. Silkii keessan, iPadii keessan ijoollee xixinnootiizim jettanii laatina. Wanta achirra dhufu ija keessaan wanti darbu. Everything hewaaniyyuu gaafa laalte maayin ijaan argitee hin hawwitedha. The things that come into us gaafas keessaati ijoolleen TikTokii keenya keessattuu isheen deemtu to scroll gootu wanta adda addaa keessa isa sin barbaadan mitiim kan hin dhufu koo akkasumatti hin dhufa miti ree akkasumatti itti argaman ijoolleen keessan ilaalanii maal ta'uun tun barbaadin wantichi garaa isaanii keessa arganii hawwuutu dhufaan waaqayyo nu haa oolchu. Ameen. Ogummaan itti haa gargaaramuu qabnaan. Kanaaf ijoolleedha jettaniin dhiisinaani. So haati Musee kuni haadha manaa haadha jajamtuu turte. Ameen. Jajamtuu turte. Garuu akka dubartiitti dhaqee gaafa ilaalu like maqaan ishee iddooma tokko duwwaatti dhaame maa inni waan akkasii waan akka kanaa gootee moon jedha. Waan akka kana sometimes dubartoota hojiin keessan hin mul'atu ta'a. Ameen. Wanta waa gootan isinitti hin fakkaatu ta'a. Kan maqaatti dhaamu kan biraa ta'a. Garuu dudduuba nama cimaa, dhiira cimaa, ijoollee jajjaboodhaa haadha cimtuutu jira. Ameen. Dubartii cimtuutu jiraan. So take your spot. Iddoo keessan gadi hin dhiisinaa. Iddoo keessan eenyuuf iyyuu hin laatinaa. Nu keessaan goree waaqayyo dhaloota kaasaa. Akkuma haati Musee kuni gaafa kaaftu nama tokko duwwaa kaafte miti. Mana ishee hundumaatu ka'e. Ameen. Mana keenya keessa ulfinni waaqayyo haa jiraatu. Mana keenya keessa ulfinni waaqayyo ni waa kaasu haa jiraatu. Kan isin dinqisiisu keessaati wanti garaa koof laphee koo na tuqe isinitti himu. Bara sana keessaa ammatu haadha Musee iddoo ishee of keenyeeti. Malli maaliitu jira jettanii yaaddu? Dhaloonni asii dhumaa jiruun. Asiitti immoo akka garbaatti hojjetanii dhufuun. Namumti protect gochuudhaaf humna dhiirotaa immoo Egypt fixeeraan. Dhumateera eenyutu protectii godha utuu billaa sanaaf dhufanii garuu maal goote? Karaan jira waaqayyo wajjin jette. Ameen. Malli jira waaqayyo wajjin jetteen. Hin dhiifne wanta keessa kaa'ame sana dhalachiisuu hin dhiifne. Ameen.
Si'a baay'ee karaa kamtu jira, mala kamtu jira, haala kamtu jira jennee asiif achi ilaallaan malli jira Waaqayyo wajjin ameen. Ulfinni jiraatu malee. Ulfinni Waaqayyoo mana keenya keessa jiraatu malee karaan jira. Ulfinni Waaqayyoo mana keenya keessa jiraatu malee karaan jira, malli jira. Waaqayyo Waaqa malaati. Isa du'aaf akeekame Waaqayyo jiraachisuu hin danda'ameen. Ulfinni isaa mana keenya keessa jiraatu malee. Wanta hundumaa kanaatiif ulfina isaatu mana isaanii keessa ture waan ta'eef wanta karaan hin argamne keessa karaan argame. Mana kee keessa wanta karaan dhibame jira, wanti malli isaa dhibame jira, wantichi bitaa sitti gale jira. Mala qaba Yesuus ameen. Wajjinuma haasa'uudha malee isaati akkaataan itti waanuma xaxamaa waanuma walitti keessaa galuu hin dandeenye akka spider web jedhu sarariitiidhamini wantichi wal keessa jijjira baqqaa'ee arguu hin dandeessu xaxaadha. Akkaataan itti dhufee mala waanuma simpliidhaanitu mala fidaan mala qaba Waaqayyo ameen. Waldaa Humna Wangeelaa